Jaalallee hiriyaatiyyaa otoo hin beekin jaalladheem. Ani maqaa kiyyaa yeroodhaaf himachuun barbaadum kan hin dhaladhee Arsii yoo ta'u kan hin jiraadhu Saawud Arabiyaadhaam. Akkuma nama kamuu guyyaa guyyaadhaan hiriyoota kiyyaa waliin otoon kolfee taphachaa jiru guyyaa tokko hiriyaan tiyya gurbaa wayii fiddee narratti banteem. Gurbaan isiin narratti bante kunis nama bashaasha qoosaa kokkolfaa jaallatu tokkodha. Yeroo ol seenu akkuma ol seeneen qoosaa salaamtaa naan je'em. Ani garuu yeroo inni salaamtaa naan jedhu madaamiin kiyya waan irra jirtuuf salaamtaa isaa hin deebisneefim. Ergaan madaamiin kun irraa deemtee boodarra deebi'ee assalaamu alaikum je'eenim. Inni garuu nama qoosuu waanta ta'eef erga aduun dhiitee amma dhuftaa naan jechuun natti qoosee na lakkafuu jalqabeem. Anis qoosaa isatti osoo hin aarin inumaayyuu itti kolfee itti bu'aaraa taphachaa suuta jedhee wal bareeniim. Guyyaa saniif erga haala saniin wal barree adda deemne boodarra guyyaa lammaffaa hiriyaan tiyya lakkoomsa kiyya hannuun akka inni isirra na fidu gaafatteem. Innis lakkoomsa isee irraa fuudhuun narratti bilbilee natti qoosaa isirratti gannabanuun waliin haasa'uu eegalleem. Erga guyyaa san lakkoomsa kiyya argatee yeroo tokko tokko kophatti naaf bilbiluu eegaleem. Anis naa bilbiluu isaa kana ajaa'ibsiifachaa sodaachaa hiriyaa tiyyaan gurbaa kana maal walii taatan jedheen gaafadheem. Hiriyaan tiyyaas lakkii homaa waliin taanu naan jechuun akka wal jaallatan na dhoksiteem. Anis jechi isii san garuu dhugaa natti fakkaatuun yeroo gurbaan naa dawwalu haalaan wajjin haasa'uu waliin kolfee taphachuu jalqabeem. Gurbaanis guyyaa guyyaa otoo naa bilbiluu galgala galgalaas naa bilbiluu eegaleem. Utuma halkanii fi guyyaa keessaa sa'a takka waliin haasa'inu guyyaa guutuu wajjin haasa'uu eegalleem. Boodarra akka na jaallatu natti himeem. Anis kan hin soofne akkan isa jaalladhuun itti himeem. Erga amma anaa fi inni jaalala keessa gallee waliin hariiroo jaalalaa eegalle boodarra hiriyaan tiyya gurbaa kana akka haalaan jaallattu hiriyaa tiyya takkarraan dhaga'eem. Akkasumas erga inni isii bilbiluu dhiisee na biratti galuun na waliin haasa'uu eegalu akka cinqamtee yaadaan rakkachaa jirtuun dhaga'eem. Amma garuu gurbaa kana anis jaalladhee isa dhabuu hin danda'um. Isiinis isa jaallattee isaaf rakkachaa jirum. Mee maal haa godhu jedheen yaadaan rakkadhee cinqadheem. Kanaaf isin mee akka yaada keessanitti yoo isin taate maal gootanim? Yaada keessan kan furmaata naaf ta'u naaf dhamaadhaam. Ana obboleettii keessan Saawud Arabiyaarraa. La la ya jala la ya jala la ya roketi onne sentu ala la shekan jettu man guddoof dargaggeessa meessumaan milikte seenta keessa.